Sora ko katale mal jenna silahan nagaham bukattu male mal jenna silahan nagaham bukattu male komin ka basirra mal taate finfinne ya aradda tufa walde man kenya sirratti malif tufa erga hateef ratte injetture nagahe malif karratti afare dambi kayo daf ta'e inni ilmaan oromo Suura koo ishee mana fuulduraa fuudhii dhoksi an deemeera hin deebi'u garaa kee obsi. Ilmoon kan kee guddisuuf kanatti itti dhamaate suuraa kee tokkittii kee diina bakkeetti na nyaate jettee harmee kee nagaadhaan sokkitee suuraa abbaa kuusaa suuraa abbaa taphaa anaa nyaatu wayyoo anaan ilma sabaa. Aartii keef aantii kee keessee karaa gubbaa akkamiin dandeessee qajeelteree gurbaa. Dargaggeessa reefuu karaa jiru maal goote suuraa koo maaf kichoofse muruu. Yoom deemte yoom geesse bakka hawwiif garaa reefuu tokko jettee jalqabdeyyuu karaa. Reefuu kolfaaf taphaan saba qalbii fuutaa maal yoom du'aaf geesse akkamiin. Hacaaluu Hundeessaa kan karaatti kuttee har'ammoo suuraa nu gidduu kan buttee. Dubbadhu Finfinnee yashee jabaa nyaattu borimmoo eenyudha kanatti du'aaf laattu. Onneetu nu dhiigee lapheetu nu cabee nagaatti suuraa koo waan hin jiru dhabee. Silaa dacheerran turtu gaariitu lubbuun kee jannataa nuuf haa qananiitu. Osoo dhuguma dubartiitu waamee yookaan dubartii wajjin sagaagaluu dhaqee du'e ta'e mucaan kun abbaan hoteela sanaa daqiiqaa muraasaaf iyyuu hin du'a ture. Mallattoo boo'ichaan barreessina irratti guba waan ta'eef mallattoo boo'ichaan barreessina waan fayyadu hin qabu. Siichi boonyees waan fidnu hin qabnu amma isa jiru oolchachuudha. Otuu dhuguma kaayyoo biraaf diime ta'ee maal saasofna namoonni achi keessa hojjetan hoteelli sun hin cufama ture gaafa sana. Garuu gaafa sana nutu biyya jira. Isin yoo hin jirtan ta'eyyuu dhugaa jiru immoo dhageessaniittu hoteelli sun hin cufamne ergasii cufame hin sobnee dhugaa obboleessa keenyaa irra nukkaamsinu soraan namaan du'ee namanni ittiin du'e immoo Waaqayyo gaaf tokko hin baasa. Yoo an du'e iyyuu Waaqayyo dhugaa sana hin baasa hin hafu dhugaan suni. Ani hiriyoota isaa amma Finfinnee keessa deemanii dhugaa kana barbaadanii fi yaaddaa irraan kan hafe ofii koof yaaddaa hin jiru. Sababiin isaa kan ofii koof gadi ba'ee deemaa waan hin jirree fi manan keessa jirullee namni waan hin beeknee fi siimii koo guyyaa yoo naa bilbiltanii illee nan argattan cufeen oolchaa galgalan tiiktookii galaa. Yoo duunees qaanii hin qabnu. Sababiin isaa hatanii iyyuu hin du'u, machaanii dhuganii iyyuu hin du'u, waan qoshaashaa baay'eef hin du'u waan ta'eef garaaf iyyuu baay'ee du'u waan ta'eef waan tokko rakkoon hin jiru. Garuu dhugaan mucaa kanaa kana miti. Soraa wajjin waggaa 2 guutuu lafa rafe magaalaa Naqamtee yaa Oromoo hin goyyomina. Lafa rafaa ture wajjin waggaa 2 guutuu agabuus guyyaa 3 wajjin buleera. Guyyaa 2-3 soollee irra dhabnees jechuudha. Lamaan keenya iyyuu maatii hiyyeessaa keessatti dhalanne akkatti baranne nutu beekaa. Lamaan keenya iyyuu immoo barannee xumurree hin milkoofne qabxii gurguddaa illee qabna. Anis soraanis 3-5 wal qabna dhugaasaa yoo dubbanne. Garuu hin milkoofne waan baay'een nu hariyaa waan baay'een nu balleessuuf yaada. Soraan garuu hin himatu. Uffatan uffatee deemu anillee badaamayyuu uffadhu. Miidiyaa koo jala deemaa ilaala. Badaamayyuu uffadhu. Sababiin isaa soraan abbaan jiraa, haadhi jirtii, yooma rakkatanii jiraatan iyyuu amma tokko anarra hin caalaa. Badaama isaa waan ittiin uffadhu iyyuu hin qabu. Soraa humtiyyuu uffataan sobee dhossa lakkina isaa. Dhugaadha soraan waan ittiin viidiyoo hojjetu iyyuu dhabee. Eengaddi waliin mari'achaa turre akkam godheeni siingilii sirba kootii kanaa baafadhaa jedhee waan guddaa otoo hojjetuuti kan inni obbaafate. Maalsaa ol sobnaa miti. Dhugaasaa dubbanna. Kan nama dhibu keessaa soraan siyaasa namaa wajjin hin mari'atu. Hin haasa'u. Akka goollee kunoo dhufee liiviin akkas ta'e jedhee dhugaa jiru baasee hin dubbatatu. Maaliifi yoo mana haadha koo jijjiiraadha. Yeroo hundumaa kaayyoonsa haadha koo yooman jijjiiraa jedha soraan. Osoo hin jijjiirin du'e garuu haadha isaa kan na gaddisiisu. Soraan dubartiin hin duune dhiisa haasaa kana.
Soraan shintibbeetii keessatti mana shaaworii keessatti dubartii wajjin deemee hin duune. Inni kun waan biraadha. Maal yoom isinii gala isiniif polotikaan Itoophiyaa yoon nuu ta'e beeka. Itti qabaadha kan soraa. Maaliif Hacaaluun akkasumatti dhugaansaa dhugate kun waggaa meeqaffaa ta'e kan soraas itti qabaadha. Yoo dandeessani anarraa namni caaltan as keessa jirtu waan ta'eef ammayyuu taanaan bilbila isaa hordofani. Bilbila isaa na hordofamu. Soraan ammayyuu dhugaansaa lafa bilbila isaatii jira. Ji'a as bilbilatti bilbilamaa ture. Waan baay'ee natti meera waan ta'eef qaamaan taa'een wajjin haasaa ture waan ta'eefani. Soraan bilbilli isaa hordofamu ammayyuu kana. Yeroo hundumaa dhugaa amma soraan ba'uttan dhiifama naa godhaa viidiyoo biraan dalagu akka kootti. Bakka dhugaan soraa hamma naa ba'utti viidiyoo biraan dalagu. Yoo nutuu dhugaan isaan bahanii du'e immoo du'e bakka waan biraan qabu. Innaa namoonni danuu itti dhiyaatan gorsi tana nama kootti waan ani itti muttimaan jira itti meerasi itti maa bakka of eeggatu danuunis maaliif amma baay'ee nurratti xiyyeeffataniiru keessumaa ijoolleen Wallaggaatti dhufanii maxxaawaqiyaa isaanii duwwaan yoo akka isaan du'an isaan badaa jiranii namoota hedduun beeka. Ammallee dabalee barsiisaa Toomaas Geetaachoo namni jedhamu badeera lafanni bu'e hin jiru. Akka naa bilbilametti kaleessaa du'eera hin jiru naan jedhanii. Ijoolleen keenya baay'eetu badaa jira ammayyuu du'aa jira bakka. Dhugaa kana dubbadhee yoon du'anis gaariidha deeman haasaa jira. Yoon du'es waan hin godhu hin qabu. Tarree hattootaan taa'u otoo hin taane tarree goototaan taa'u waan ta'eef hin qusatina bakka. Maaf akka haasoftaa jettanii immoo dhuftanii eegamu miisajjinaan barreessa. Biyya keessa teessee maaf akka haasoftaa naan hin jedhina. Kan aadaa taa'e yookaan immoo miniisotaa taa'e yookaan immoo iddoo guddaa tokko taa'ee haasofuu koorra. Taap godhaa jiru. Taap godhaa akka sagaleen namaa hin ciccinne. Dhugaa jiru dhugaa haadha koo dhugaa abbaa koo as keessa taa'ee haasa'u kootu furmaata naata. Kanaadha lakkaaleessa dhugaa irra darbuu keenya ija keenya dhabaa jira. Ammayyuu keenya baay'ee dhabna. Ammayyuu ija keenya baay'ee dhabna. Isaan keessoon ol ijaaranii fixaniiru waan hundumaa. Garuu keessoon ol hin ijaarru. Asumarraa haasofnee raannee gadi buuna. Dhugaa rabbii ammayyuu namni keessaan dhufee na gaafatu hin jiru rakkina koo asumarraan haasofnee baana. Kanumaadha malli keenya. Galatooma. Ulfaadhu mitukkuu koo eewattee maqaa hiriyaa keessa tokko amma jiru. Isa akka inni asirraan dhufee waan jiru hundumaa akka inni dabarfatu itti himi. Amma kan nuti jenne dhugumadha. Mucaan akka inni durbaan hin duune hin beekna. Garuu yeroo hundumaa dhageessanii jirtanii sababni durbadha. Sii galee sababni durbadha. Namni 50-50 fudhata jechuudha amma sa'aatii kana beekte. Dhugaa Oromoo akkamiin akka isaan dhoksaa jiran hundi keenya iyyuu hin beekna. Tokko lama hin beekna. So kanaafiyyuu mite ani kan hin jedhee hiriyaa qabachuu ni dandeessaa? Eeyyee ni dandeessa. Amma inni darbee jira. Mani hundumaayyuu darbee jira. Garuu utuu wal to'attanii. Sii galee naannoo tokkotti utuu qabamtanii galtanii. Sii gala manuma guddaa tokko kireeffattanii waliin utuu galtanii waliin naannoo tokko utuu jiraattanii ijoollee akkasii jirtu taanaan. Sii galee halkanii guyyaa amma faffacaatanii qofa deemtanii galtu taanaan baay'ee bada.